Guyyaa irraa yaa'iin qorannoo fayyaa dhukkuba sammuu yookaan mental health sadarkaa idil addunyaatti biiroo fayyaa Oromiyaatii fi Ali Birraa faawundeeshiniidhaan qophaa'ee hoteela Iskaalaayititti gaggeeffamaa ooleeti jira. Mariin isaan jalqaban kunis guyyoota sadeen itti aanan yookiin arra boruu fi iftaan kan itti fufu tahaa jechuudha. Yaa'ii kanarratti ministeerri fayyaa Itoophiyaa akkasumas ammoo itti gaafatamtuun biiroo fayyaa Oromiyaa aadde Natsaannat Warqinaa dabalatee namoonni dhimmi fayyaa laallatu hedduun hirmaataniiti jiru. Kanaan wal qabsiisee wanni niin kaasuu barbaade biiroon fayyaa Oromiyaatii fi Ali Birraa faawundeeshin hedduu agala. Faawundeeshiniin maqaa nama guddaa yookiin maqaa nama kabajaatiin hundeeffame akka Ali Birraa faawundeeshinii kana sadarkaa biirootii waliin dorgomaadha. Waan biiroon hojjetu waliin gargaaree hojjechuu danda'a. Ali Birraa faawundeeshin sagantaa kana akka qopheessuuf biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'ee yeroo hojjetu dhaabbileen hedduun dhaabbileen daldalaa baankiileen hedduutu ispoonsara sadarkaa pilaatineemii godhuudhaan sagantaan kun akka milkaa'uuf gargaaraniiti. Kana jechuun ammoo namni maqaa nama jabaa addunyaa tanarra jiraatee dabreetiin faawundeeshinii yeroo hundeeffamu akka Ali Birraa kanatti faawundeeshinii beekumsaan hoogganamu namoota waa'ee faawundeeshiniitii fi hojii faawundeeshiniitiin gaggeeffamaniin yoo godhame daran milkaa'aa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf faawundeeshiniin abbaa keenya Sheekh Adam Tuulaa kanaa hundeeffamuu jedhamee irratti hojjetamaa tures akkuma isa kanaatti osoo milkaa'ee sadarkaa tana ga'ee mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan kan waa hojjetu ta'e musliimoota meeqa gammachiisuu danda'a jettanii yaaddan. Kana isumaafin dhiisaa yeroo gaarii qabaadhaa. Faawundeeshinii yoo hundeessan faawundeeshinii akka Ali Birraa faawundeeshin kana hundeessuudha maqaa nama guddaatii fi nama kabajamaa hundaan faawundeeshiniin kabajaa haa dhaabbatu isiniin jenna. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa.